Tonneen raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa haga jimaataatti sa'aatii 2 galgal sa'aatii 2 walakkaa haga sa'aatii 3 meetira baandii 19 fi 22 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsuun yaayyuu jalqabne. Galchumaaf waliin teessan nagumaayyuu haga 26 bara 2019 kee jira. Raadiyoon VOA afaan Oromootiin Naayil Saatii fi meetira baandii irraa caqasuu jirtaniin anini soraa lakeeti. Chaayinaan daldala irratti mari'achuuf tole jechuu ishee pireezidaant Tiraamp dubbataniiru. Mataa oduu har'aati attam jirtu oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaadha. Keenyaan har'a jalqabdee zayitii gabayaa alaatti gurgurachuu jalqabde. Afrikaan dorgommii ganna 4 walitti dorgomtuu fi Raabaat Morokootti jirti. Itoophiyaan nama 80 taa'u achitti ergatte. Karoorri barnoota haaraa ministeerii barnoota baasee falamaa hedduun dhufuu jira. Bulchootii biyya addunyaa dureeyyii addunyaa torbaan hora Faransaay taankaan yaa fixatan. Waan har'a isaanitti himnu keessaa tokko. Oduu isaan fannaa jalannee nutti. Chaayinaan daldala irratti mari'achuuf yookiin mariitti fufuuf tole jechuu ishee pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp ibsanii jiru. Kunis biyyoonni lameen gama isaaniin taarifa dabaluu isaanii ega labsanii booda tarkaanfii fudhatame ta'uu isaati. Walgahii Faransaay keessatti biyyoonni durooman kan addunyaa kanneen G7 jedhaman irratti Tiraamp oduu gabaastotaaf akka ibsanitti Chaayinaan bakka buutota daldalaa Ameerikaan meeteenyee haa dubbannuu jettee jirti. Marii itti fufuuf tole jechuun Chaayinaa addunyaaf waan gaarii tokko jedhu Tiraamp. Chaayinaan waan tokko akka ta'u feeti. Amma hojjetamee kan xumuramu ta'uu dhiisuu mala garuu yeroo jalqabaaf waliigaltee tolfachuuf akka fedhan argeen jira jedhanii Tiraamp kun tarkaanfii gaariidha jedhu. Tiraamp gita isaanii kan Chaayinaa waliin kallattiin quunnamtii qabu yoo ta'e hin dubbanne garuu irra deddeebi'uudhaan pireezidaantii Chaayinaa nama gaariidha jechuun faarsaniiru. Walgahii biyyootii dureeyyii addunyaa G7 jedhamu irratti dhimmootii gurguddoo irratti dubbatame keessaa tokkummaan jiraachuusaa pireezidaantiin Ameerikaaf kan Faransaay dubbataniiru. Garuu dhimmootii daldalaa sagantaa nikuleera Iraaniif ibidda bosona Amaazoon irratti adda addummaan mul'atee tures jedhan. Pireezidaant Tiraamp fi Maakiroon walii wajjin har'atuu ta'uuf ibsa kennaniin tokkummaan argame ajaa'iba jedhan Tiraamp. Maakiroon immoo gamni marti gara tokkummaatti dhufuuf qabxiilee dandeessisan kaasaniiru jedhan. Iraaniin kan ilaaleen Maakiroon akka jedhanitti gara fuulduraatti Tiraampiif pireezidaantiin Iraan Hasan Rohaanii wal arguu abdii jedhu qabu. Haalli jiru sirroofnaan kana gochuun waliin galaa kan jedhan Tiraamp Iraan sagantaa meeshaa nikuleeraa fi misaayilaa baalistik qabaachuu hin qabdu jechuun jabeessanii dubbataniiru. Filannoo pireezidaantii harkifataa ture booda gaggeeffameen pireezidaant Feeliks Tishikeedii eeganjifatanii baatii 8 booda biyyattiin Rippaabilika Demokiraatawaa Koongoo mootummaa walta'uun ijaaramu qabaachuu akka jiran labsaniiru. Har'a mootummaan dhumarratti kunoo kan jedhan muummichi ministeera biyyattii Yaakumbaan seera jiru irratti pireezidaantii biyyaa waan mallatteesseef jecha dhiyootti hojii jalqabnaa jedhan. Waliigaltee aangoo qooddannaa mootummaan hundeeffamu kun barcuma 23 kan jijjiirama leellisan garee Tishikeediirraa kanneen hafan 42 immoo miseensota garee pireezidaanticha duraanii Joosef Kaabilaarraa ta'uun ibsameera. Baatii muddee darbee sagalee pireezidaantii filuuf yeroo kennametti wiirtuleen sagaleetti kennan hedduu keessatti qindaa'inaan kan gaggeeffameen turre. Gareen taajjabdoodhaa kan waldaa kaatolikii akka jedhanitti meeshaalee sagalee ittiin kennan yoo xiqqaate 544 sirriittiin hojjetan jedhanii turan. Keeniyaan boba'aa gabaa addunyaaf dhiyeessuu jalqabuu ishee beeksiteetti. Pireezidaantii Keenyaa taatu har'a doonii biyya isaanii boba'aa feetee gabaatti kaa'ate gaggeessan jedhameera. Galmoo daawwittu gabaase kunoo. Keeniyaan irraa kaastee gabaa addunyaaf boba'aa dhiyeessiti jedhan pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaa. Doonii boba'aa Keeniyaan oomishte feetee gabaa addunyaaf gara ardii isheetti maltee gaggeessan irra Keeniyaattaan guyyaan kun nuuf guyyaa addaati jedhan. Indeed, ladies and gentlemen, I am proud to say Kenya's Grand March. Kabajamtoota sabaa jirtanii har'a Keeniyaan biyya boba'aa gabaa addunyaaf ergitu ta'uu ishee isiniif mirkaneessuun barbaada. Boba'aa fe'ame kana eeyyama jalqabsiisuun Keeniyaafis naannoo keenyaafis waan addaadha. Lammiilee Keeniyaaf ammoo jalqabbii badhaadhinaati.
Boqonnaan badhaadhinaa amma jalqabe kun sirriitti itti fufuu qaba. Kan raawwachiisuufis mootummaan kutannoo guddaadhaan hojjeta. Kana malees carraan dhaloota dhufu akka hin bannetti mootummaan ammas qabeenyi uumamaa biyyattii sirnaan akka lammii hunda qixa fayyadutti hojjetaa jedhan. Keeniyaan boba'aa barbaacha kan jalqabde bara 1937 yoo ta'u, turtii ganna 75 booda bara 2012 kaaba Keeniyaa kutaa bulchiinsa Turkaanaatti boba'aan argamuun mirkanaa'e. Boba'aa kana akka soqee baasaa jiru kubbaaniyyaa Ayirlaand Tulluu Ooyil yoo ta'u, oomisha boba'aa boqonnaa jalqabaa barmeela 200,000 Keeniyaan oomishites kaampaaniin mootummaa Chaayinaa Keem Chaayinaan $12 miliyoona biteetii jira. Keeniyattaanis haradoonii boba'aa kana feetee jirtu Mombaasaa irraa gara Meeleejiyaatti erganii jiru. Boba'aan Keeniyaa Turkaanaa ba'u kun gara Mombaasaa konkolaataan kaafamee jiru yoo ta'u, waan kana hambisuuf Tulluu Ooyil ujummoo boba'aa Turkaanaadhaa Mombaasaa ga'u diriirsuu irratti argama. Tulluu Ooyil kubbaaniyyaan boba'aa kana baasaa jiru lafa Turkaanaa kana keessa boba'aa barmeela miliyoona 500 fi miliyoona 60 oltu jira jedha. Yoo hojiin ujummoo diriirsuu bara 2022 xumuramus Keeniyaan guyyaatti boba'aa barmeela 100,000 gabaaf dhiyeessitillee jedhe. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Naayiroobii. Ibidda bosona addunyaa irratti beekamaa kan Amaazoon gubataa jiru ittisuuf kan oolu $22 miliyoona hoogganoonni addunyaa kanneen Faransaay keessatti walga'an kennanii jiru. Pireezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron walga'ii kana keessumsiisaa yeroo jiran kanatti pireezidaantiin Chilee immoo Sebastiaan Piñera akka daawwataa walga'ichaatti argaman. Isaanis akka jedhanitti bosonni kun ibiddaan gubachaa kan jiru yoo ta'u, qilleensa qulqulluu addunyaan qabduuf murteessaa ta'uu dubbatan. Pireezidaantiin Faransaay sa'aatilee xiqqoo booda ibidda sana dhaamsuuf deeggarsa waraanaa erguuf jiru. Maakroonii fi Piñeraan akka jedhanitti Ameerikaan, Biriteen, Jarmanii, Xaaliyaanii, Jaappaan, Kaanaadaa, Faransaay, Afrikaa rakkoo wal fakkaataa ishee mudachuu maluufis haalli qoratamaa jira jedhaniiru. Hong Kong keessatti kanneen hiriira ba'an hokkara seeraan alaa ammeessan jechuudhaan poolisiin biyyatti komee dhiyeesseera. Seeratumtoonni demokiraasii leellisan akka jedhanitti mormii torban 12 gaggeeffame boodas poolisiin tarkaanfii barbaachisaa hin fudhanne jedhaniiru. Humna caalee akka jechu. Ministiriin Haajaa Alaa Iraan Mohammad Zaariif gara magaalaa walga'ii biyyootii dureeyyii G7 jedhamanii keessummeessite kan Faransaay dhaquu isaanii Tiraamp waan hin eegamin yookaan immoo ajaa'ibsiisaa miti jechuun dubbataniiru. Tiraamp oduu gabaastotaaf akka ibsanitti pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisii wajjin aangawaan kun wal arganiiru. Zaariif pireezidaantii Faransaay Emmanuel Macron wajjinis wal arguuf jiru jedhaniiru. Oduun keenya kanuma. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. G7 yookaan ammoo G7 hora dureeyyiin addunyaa gannaan ta'an baran Faransaayit ta'an pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hora biyyoota dureeyyii 7 Faransaayit ta'an irratti Chaayinaan waldhaab daldala mariin fixachuu hin dandeenyaa jettee nutti himtee jedhe. Oduu himaan ministeera Haajaa Alaa Chaayinaa ammoo tun mirkanaa miti jedha. Tujubeen nutti. Bakka bu'oonni daldalaa gameeyyiin Chaayinaa Yuunaayitid Isteetsii waliin gara mariitti deebinaa jedhan jechuudhaan pireezidaanti Tiraamp tuuta oduuf ibsa kennan. Kana kan dubbatan pireezidaantii Masrii Abdul Fattah El-Siisii waliin innaa walga'ii hoogganoota biyyoota dinagdee beekamoo ta'an kan G7 Faransaay keessatti walga'anitti ture. Ergaa bilbilaa 2 kan baay'ee gaarii ta'etu nu ga'e. Hedduu gaariidha. Waliigaltee daldalaarra ga'uu barbaadu baay'ee barbaachisaadha. Sun isaaniif baay'ee barbaachisaadha jedhan. Dubbii himaa ministirii dhimma alaa Chaayinaa Geng Shuang garuu waa'ee ergaa bilbilaa Tiraamp dubbatanii waanan beekuun qabu garuu mariif gattaa'uun falmii jiru furuuf mala sirriidha jechuudhaan tuuta oduuf ibsan. Kan ani isinitti himuu danda'u falmii dinagdeef daldalaa Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteets gidduu jiru ilaalchisee marii geggeessuuf gorsa gaafachuudhaan furuu qabu. Garuu Yuunaayitid Isteets dilaala guddaa Chaayinaarra kaa'uun faallaa waliigaltee biyyoonni lameen ennaa gumii G20 Osaakaa irratti waliigalaniiti. Kun immoo dantaa biyyoota lamaanii miidhaa qajeelfama daldalaa jiru diigee nageenya caasaa daldalaa addunyaaf balaa ta'a jedhan. Tiraamp boodarra gumii G7 irratti muummicha ministeeraa Hindii Narendiraa Moodii waliin tuuta oduuf ibsa kennaniiru.
waa'ee chaayinaa biraa ergaa bilbilaa argatanii daran akka ibsan gaafatamanii innaa deebisan ergaan bilbilaa sun sadarkaa olaanaa irratti ta'ee jedhan. haala kanaan deemuun barbaachisaadha. daandii rakkisaadha jechuu dandeessu. ani immoo daandii hedduu rakkisaadhaan jedha. garuu sun homaa miti. sababiinsaas doolaara biliyoona hedduutti lakkaa'amu nuu kaffalamee jira. sharafi alaa gadi hin cabne maallaqa biliyoona hedduu ol kaayyannee jirraa jedhan. Tiraamp maallaqi biliyoonaan lakkaa'amu argamuu isaa dubbachuun xiinxaltoota dhimma dinagdee kanneen dilaalli kaa'ame uummata meeshaa bitu irratti gatiin akka dabalu godhee michoota daldalaa gara biraan akka barbaadamu taasisa jedhan biratti falmii kaasisee jira. xiinxaltoonni akka jedhanitti dilaalli haaraan kun tarii xumura waggaa kanaatti ameerikaadhaaf doolaara biliyoona 8 argamsiisuu mala. waraanni daldalaa yuunaayitid isteetsiif chaayinaa gidduu torbanneen hanga tokkoof gabaa addunyaa raasee ture. jimaata darbe erga chaayinaan meeshaa ameerikaadhaa galu kan biliyoona 75 baasu irratti dilaala akka dabaltu labsitee booda gabaan addunyaa ameerikaa dhibbarraa harka 2 gaccabe. tiraampis ittaansuudhaan meeshaalee chaayinaarraa galan kan doolaara biliyoona 200 fi biliyoona 50 baasu irratti baatii onkoloolessaa qabee dilaala dhibbarraa harka 25 dabaluuf turan gara dhibbarraa harka 30tti kan ol guddisan ta'uu dubbatan. Raadiyoo vii'oo'ee sagantaa afaan oromoo caqasuu jirtan amma immoo naayijeeriyaadhaandha. naayijeeriyaan hawwaniif ijoollee dubara biyyisiiti hojii dansaa sanii kenninaa jedhaniitiin awurooppaatti oofan taane seera malee biyya guuraniitiin awurooppaatti oofan taane achi guurratteetiin jireenyi isaanii gad dhaabuu fi faluufii jirti. akkanaan nama hedduu seera al biyya oofan. Timothy Optizuutti oduutan naayijeeriyaa nu ergeetu jubeen nutti himtanallee. kan umurii waggaa 35 beetiriyaasiif hojii namoonni seeraan ala nama deddeebisan lafa qonnaa xaaliyaanii guddaa tokkorraa kennaniif argachuu isheetti hedduu gammadde. kanas simachuudhaan biyya alaatii hojjettee abbaaf haadha ishee hiyyummaa keessaa baasuuf na gargaara jettee yaadde. bakka isaa garuu imala haalli isaa sodaachisaa ta'een seeraan ala gara xaaliyaaniitti erga geessamtee booda kanneen seeraan ala nama deddeebisan maallaqa akka argamsiiftuufiif hojii sagaagalummaatti akka bobbaatu dirqisiisan. So a friend of mine when he introduced me said look at this. Hiriyaa kootu wal na agarsiise. Bakka kana ilaali. Bakka qonnaa kanarraa hojjechuuf deemtaa naan jedhe. Sagaagalummaa irratti bobba'uuf deemuu koo natti himne. Kanaaf anis baay'ee gaariidha. Nan yaalaan jedhe. Dhumarratti Liibiyaa keessa dabarree doonii korre namoota hedduutu karaatti du'ee jette. Beatrice waggoota 4 achi turte. Naayijeeriyaa gama kibbaa kutaa Eedoorraa dhaqxe. Kutaan kun kutaa dubartoonni Naayijeeriyaa heddumminaan seeraan ala biyyootii alaatti geessamanii. Xaaliyaanii qofa keessaa dubartoota 11,000 ol kanneen ta'antu quunnamtii saalaaf gurguraman. Beatrice akka jettutti dararaan isheen argite suukanneessaa ture. Yoo maallaqa hin fiddu taate sireebu waa biraan hin jiru. Qaaraa sitti kennu yoo ijatti bu'e hagam akka nama gubu beekta. Qaama saalaa kee keessa akka keessu sitti kennu yeroo ji'aa dhiiga argitu yoo sitti dhufellee quunnamtii saalaaf dirqisiifamtaa jette. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti dubartoonni waggaa waggaatti namoota Afriikaarraa gara Awurooppaatti seeraan ala geessaman keessaa walakkaadhaa ol dubartoota. Dhiironni Naayijeeriyaas garuu hojii humnaaf seeraan ala biyyaa ba'u. Kan umriin waggaa 45 Chukwuemeka Asigeebu waggoota 6 Liibiyaa keessa kan jiraatan yoo ta'u xiqqoodhaaf lubbuun isaanii oole. Naayijeeriyaatti innaa deebi'an garee kanneen seeraan ala biyyaaf bobba'aniif falmu hundeessan. As a human trafficker, you are meeting this, your own needs. Is it detrimental to others? Akka nama seeraan ala nama deddeebisuutti fedhii ta'e guutuu qabda. Fedhii ofii keetii. Kanneen biroodhaaf immoo miidhaadha. Nama seeraan ala deddeebisuun akka inni miidhaa geessisu bira geenye. Bakka hunda wal ga'eera kun. Baay'ee hamaadha. Sababiinsaas jireenya warra kaanii balaarra buusuudhaan fedhii kee guuttattaa jedhan. Dhaabi farra namoota seeraan ala deddeebisuu kun Naayijeeriyaa keessa rakkoo jiru beeksisuuf bara 2003 keessa hundeeffame. Waggoota hedduudhaaf namoota biyya ofiitti deebisuudhaan deebisee qubsiisuu irratti hojjeteeraa jedhu daayirektarrii dhaaba kanaa Ariinsee Oraakwe. It's a crime that brought so much shame to Nigeria and is a crime that yakka Naayijeeriyaa saalfachiisedha.
yakka nuti ittiin boonnu miti. Mootummaan dhimma kana ilaalchisee waa tokko gochuun baay'ee barbaachisaadha jedheen yaadaa jedhan. Kanneen haala kanaan miidhaan irra gahe kan akka Beatriisiif leenjii kennuudhaan akka of danda'an taasifameera. Beatriis yeroo ammaa mana nyaataa ofii ishee banattee biyya ofii keessatti hojii jalqabdee hojjetaa jirti. Raadiyoon vii'oo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii ispoortiitti ta'an. Addunyaan dorgommii fi Morookoo Raabaatitti atileetota dabalateetiin waan atileetiksii dabalataniitiin waan hedduu wal dorgomii jiran atileetota Itoophiyaa koloneel Daraartuu Tulluu achiin dabre Itoophiyaan akka kanaanii atileetota gara 80 achiin dhaqatte. All Africa Games maqaa dorgommii atileetota Afrikaati ganna 4 irratti wal dorgoman. Olompikii Afrikaa jedhaniiti yaamanillee barallee biyya Afrikaa 54 irratti wal dorgomuutti jira. Itoophiyaan akkam keessa jirti jedheetiin reefuu Komaander Toleeraa Dinqaa Finfinnee bilbilaanii odeeffadde. Itoophiyaan maan irratti dorgomti jennee wal odeeffanne. Darbannee utaalchi fiigichi gabaabaan dheeraan kiiloomeetirii 27 kan irratti dorgomamuudhaaf akka keessatti jechuudha. Itoophiyaan atileetota gama argattee agammaatti maan fakkaatti? Egaa har'aa kaasnee ilaalla Itoophiyaan kan isheen atileetiksiidhaan maal akka taate irra kun meetira 10,000 dhiiraatiin jalqaba. Gosa dorgommii hundaatiin atileetiksii irratti dorgomuuf Itoophiyaan deemteetti. Atileetota gama argatte? Darbannaa irraa qabeenya kiiloomeetira 21 hunduu gara atileetii 80 ol hirmaachifteetti jechuudha. Atileetii 80 olitti hirmaachuu jira. Koloneel Daraartuulleen warra ijoollee tanaan qabatee deemu keessa nam tokko. Mee nam bebeekama keessaa eenyufaa kee jijjiirmaan irraa eeddan ijoollee tan? Atileetota jajjaboota irra jira. Maaliifii kiiloomeetirii 21 irratti fakkeenyaati. 58 kan galee daqiiqa 58 kan guyyaa doolaa irratti hirmaataa dhiirota amma 10,000 irra fiigan keessaa London World Champion warra dorgomanii kan isaa ba'an keessa Jamaal Umar irratti argama. Kanaaf atileetota jajjaboo kaleessa warra atileetii nama 13 qabattee koloneel Daraartuu Daraartuutti kanaafuu gaarii ta'a jennee eegaa jirra. Atileetota kaleessa deemaniidhaan dura deemanii jiru. Yoo xiqqaate atileetii 60 hanga 80 gidduu kan ta'anii gabaabaarra, darboorra, utaalcharra, giddugaleessarra 5,000 isteepil chees kiiloomeetirii 21 kun hunduu wal qabatee baay'inni isaanii akkas ta'uudha malee kaleessa kan deeman atileetonni 13. 13 kaleessa deema 13. Kaan dura deemanii jechuudha torbee dura deeman. Kanaaf atileetota kan lama qoodanii deemanii jetta agi tokko dura yaa'ee agi tokko kalee yaa'ee namni kalee yaa'aa nam 13ti maaf lama qoodanii yaa'an? Maaliif isaan kun warri kaleessa deemanii Giraata dorgomu. Kanaaf ho'a sana keessa yoo turan baay'inii hannuudhaan Itoophiyaan immoo amma qorriti waan ta'eef qilleensi kun warri kutee atileetonni kun akka miidhamne. Lammata immoo atileetonni warri shaampiyoonii bifaatti dorgomanis achirra waan jiranii. Jarri kun akka keessa turanii baay'ee paaworii isaanii illee jirreene. Kanaaf ogeessaa ta'an yaalamee akkasitti akka isaan hin miidhamne akka isaan ho'a sana keessa turanii baay'ee hubanne. Kanaafuu yaadameeti. Shaampiyoona addunyaa kana gamitti qophooftanii eessi jirtan? Isaan nama gamitti qophaa'u jira? Atileetota gamitti qophaa'u jira? Atileetii walli shaampiyoonii kana dorgommii shaampiyoonii addunyaa kana Qaataar duwaatti gaggeeffama. Qaataar ahaa. Kanaaf atileetiin akka sakaanii abbaan arge irratti hirmaatu kana nama milimaatiinidha. Milimaa abbaa guuttaatti irratti hirmaachuu danda'a. Kan biyya bakka bu'uu danda'uti. Kanaaf atileetonni milimaa guuttatanii meetira 800 kaasanii hanga maraatoonitti hoteela Araaraatti ji'a dura galanii qophiirra jiru. Kanaaf isaanis fiildii adda addaatiin meetira 800 hanga maraatoonitti tattaafachaa jiru. Komaander Toleeraa galateeffannee oduu ispoortii sadii dabarra. Afrikaan dorgommii Sekaafaatti jirti. Sekaafaa baraana ijoollee ganna 15 gadiitti ammaan tana Eertiraa Asmaraatti wal dorgomuu jira. Biyyittii wal tafan Abiraan ammoo roobii dhuftuu wal dorgomuuf yaa'uutti jirani. Akkanaan biyya Afuritti wal tafa. Ruwaandaan Taanzaaniyaa 2-1 mooteetiin dabarte. Ugaandaan ammoo Ruwaandaa 3-2 adabdeetiin biraa galte. Ruwaandaan Keenya walti marteetiin Ugaandaan Burundii walti marte kanaan wal moo'aa yaa'ani. Biyyittii Afran waliin taphachuuf yaa'uu jiran kunilleen waan isaan wal tolchan ittum dabarreetti ilaala. Gamkaanin ammoo Eertiraa keessa namni beekamaan ganni 50 caalaa dorgommii Sekaafaa ta'ee dorgommii FIFA keessa beekame lubbuu dhabe biyyeen sabladhinaaf jenna. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan.
Karoorri barnoota haaraa ministeerii barnoota baase falamaa hedduun dhufuu jira. Akka qorataan sirna barnootaa Dr. Firdisaa Jabeessaa jedhatti karoorri bahe kunin waan hedduu rakkisuu danda'a. Keessumattuu Dr. Firdisaa Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti irraa dubbifne mirga naannolee qofaa miti mirga addunyaatiyyuu dhiibaa jedha. Muktaar Jamaalitti Dr. Firdisaa dubbisa. Dr. Firdisaa Jabeessaa Yuunivarsiitii Finfinneetti ogeessaa dhaabbata qorannaa fi qo'annoo barnootaa akkasumas immoo barsiisaa kutaa barnootaatiilleedha. Dr. Firdisaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamoo taataniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffadha. Isin galatooma. Dhibba kana sagantaan barnootaa haaraan yookaan immoo rood maappii jedhameetiniin waamamu sadarkaa biyyaalessaatti ifoomfamuu isaatiin wal qabatee yaada garagaraatu ka'a. Isin immoo haala hojii keessaniitti sirna baruuf barsiisuu irratti illee hojjettu qorattu